akka jirtu mushichi amma yoo gara biyyaa deemu shamarra biyya jirti hin jirtu kabiyya jirtu eenyu keeyyeesitti dheerumtu beeki dhiirri biyya rabaa kabiyya jirtu diasporaan qabatee fixe osoo daa'ima jirtu osoo sir waggaa 12 jirtu qaata maqaatti kennenni qaata jala nyaachisuu jammareerayyuu abbaa isaanii haadha isaanii dhugaa diasporaa akka jiru qabatee jira ani sinin ima shamarra biyya rabaa warri qastiin biyya rabaa kee facaatee jirtu osoo sinin dabarin osoo sinin beeddafaa qabadha warri biyya keessa jirtu qabamtee dhumtee gada waggaa 10tti jarri diasporaa achi jarri waggaa meeqatti taree birra waggaa 45 guguutan suni qaata qabatani diasporaa dhugaa rabbi jara biyya baanii qaata idimeen irra tartee qaata waggaa 45 guguutani shamarra see biyya keessa jirtu gaafa idimeesi umuriinsi waggaa 7 umuriinsi waggaa 10 qabatani jarri maatiitti mana jaaranii maatiitti maal godhanii qabatan nyaatamtani osoo shamarra biyya rabaa gaafa jettan namni galee sirra eerumuyyuu hin jiru hay isma dhugaasni hima kanaafu deemi shamarra biyya rabaa osoo jettu shamarra biyya rabaa sintarte hunda keessaniyyuu damo dhiirri hee dhugaasnitti moo shamarra biyya rabaan jettanii osoo lafa laftanuu sin dabarte maal sinitti eeruma amma sinitti hee eeyyen diasporaa qabate kabiyya jirtu eeyyen dhugaa fuula miiccachuu iyyuu beekam jirra malee gana tumatee jiran eenyunni ilaalu dhalaa Awurooppaan dhalaan Awurooppii jira be dhalaa isa kami dhalaa isa dheengada fa'aa argaa walee hoo dhugaa rabbi dhalaan Awurooppaa keessa jiru yookaan Ameerikaa jinnii maal jettan kun tasumaa ani kan na ajaa'ibu eessa jiru jarri qoccoo nyaatu moo daabboo boqqolloo nyaatu ka akka sana furdatan ka akka sana sheepiin qabanu oha garritti laalan jiru maanni tolfatu malee akkuma tolfatanullee tolfachuun beekanu jarri isa kami I love you shamara diaspora hajeta seera diaspora li shamarre diaspora sakamida dhugaa ani kana ajaa'ibu biyya sana xale keessa manni sportiin jiru moo akkasuma nyaatanii raftu moo halkan fa'aa ofirraa nyaatina shamarri Awurooppaa jirtan nyaatina halkan raata guuttanii garaa guuttanii rafina gaafa raftan borcin keessan amma kana dhufee ga'ee sinirra suma dhugaa sinitti maan immoo intini hojjet Abdii Jamaal deem asirra hey adi block si godha asirra block osoo blocking kun injira eessa deemanii abbe eessuma deemanii dhuma uffuu jedhani sila shamarra Awurooppaa jettanii afaan banna shamarra Awurooppaan jirtu sanuka meeqa dhalantu jiru ijoolleen hin jirtu achi nattin bilbilina abbo shamarra biyya Awurooppaa jirtu umriin irra deemee jira otuma ta'eeyyuu jarri Awurooppaa jiran immoo ka biyya keessaa fuuna yoo jettan jarri dhiirri warra Awurooppaa jiran qabatanii fixanii hin jiru kalafatta fen jiru kalafatta shamarra biyya rabaa qofa jaruma qasti jiran kana qofa suma dhugaasniiti maan jaros eeyyen diaspora hin jiru diaspora chan shamarra biyya Awurooppaa ejirani kana mati tola lugaru shamarri amma shamarra biyya rabaa jettanii nun arrabsina hay nun arrabsina shamarra biyya rabaa jettanii maal singoone sile shamarra biyya rabaa jechuun dhokatteetuma ka gadi kan waan akka hin dubbanne akka waan tokko hin goone feetanii moo shamarruma biyya Awurooppaa qofaaf eeyyamame
وانت بربادي تاون كنا جايبوا ماني شمر بيجربا شمر بي أكما أدا وين لالتاني أكما وان أموتو كاتي شمر بيجربا وين وان تو كوغوتي أكا أجايبات لالتاني أجايب صفتن كيستو جولين كيسلان سنة تلتن أني قيوا اسم سنة تلتن بيكو كيستو جولين إيراخين يوم سنة تلتن يا أبي إيه مي سنة تلا هاي نكما بركة نكيسة فان سنة تلتن أنا إنه مثلاً الردر بوما عند أجاربي يوم خير نمني واقول إكاتا أكا جايبها لالتني أنا وانت أكا كيسان أفتني أبي بكا نمني جرون أفني موسي إيه يو كاتي شمري واتكو قوتي أكا جايبها لالتني إيه يو شمري ليفي ربات هي أتي مالو متي أتي جني متي أتي سافون بيتو هاي ماني إيه وكهرب سنة طلع جابك سنة طلع مالي أكنا أنت نما نتنكو فالشي سنا بكا ديم تنت وقان سنر نما نتنكو فالشي سنا ما إن هارينا عقاك نملسين غورس ما شكون كيساتو كي مالي namni gariin shamarra biyya Awurooppaa jedhee waan dubbadhee fi namni haareen jira datti fakkaata. Ay jirti qastiin inuma jirti. Garuu warri kaan akka waan bakka ispoortii osoo hojjetanii osoo bichaan nama dabbaraan beekan yaani nama antiniin argine kanaaf dheengada faaminisootaa osoo argitanii shamarra qaqasti ani wanti argan jiru umree irra kuttee sanuu kamii fuudhiifama irraa ta'a warri kaan daddallantana fakkaata lakka Awurooppaa namni jiru baay'eetu na jala jira ani maa hiriyaadhuma akkasii qaban seene. shamarri keenya immoo ammoo shamarri keenya faa takka jirtan wanti duudaa wanti tokko siniin galle wanti tasa waan takka siniin galle yoo namni qoosellee qoosaan beektanu yoo sa wanti dubbatallee hin beektanu sanatti osoo gaafa namni waa tokko ookii koomentiin godhin yookaan dhiisaa ofirraa yookaan immoo akka nama galee fiitti wanta tokko yoo namni qoosaa dubbata akka qoosaatti yoo namni sitti intinii ta'e أبي أكو من تنين تينا نواربي برا بقوم مرايو دبيت الأفناء وما أندها فيو اسمه نقا هاي أثي والله اللي كي جواب Ripa tadi mali. Chaltu yene konjo. Anji ma batawo di chaltu lakka Europa chaltu alech. Rasichat. Anji ma baka egabbash እኮ ነሽ ማሬ. አትማጋ ሲገሌ ማለት ሲፍሞ bisma dhuga siinin ilaalatu kun dhuga sitti maaltu hafe abe sheepii illee sitti nafne bareeduu illee sitti nafne wanti sitti hafe jiru bo abe Awurooppaa gaafa jedhu caaltu ittiin qabinaa ijoollee caaltu Oromoo إلى أما جولي كينيا قال أما لاكلو لا أنا وسيس نقولت كيشتو أما ما جتني استلت بريستني أنا اللي أفهم كيتنا تلفاتا قرونا نجد أوجه شكر شهر متعجتني بريستن أستلا سلا إيه كان عليهم بيكتني أما جولي الإيرا كينيا كان أفهم ما كيسن توارو في فوتاني ما نمت الأوبنا إيه كان أفهم بيكتا ما عليه إيه ما جتشود سلا أنا أسيت البيت بدي في أني شامو تاتي إمو سلا قوسي في سلا كل في مو مالي في أسمر سنة أنا عملي سني سمع نقارب يعني نقانا سيدو جيتو كتوقاني
isinin gorsas jedhee dhumanni an dhiisaa amma namuma jalatti gaafa dhaqee sin argu kan biraa miti jechuudha. Namuma hambaa jalatti gaafa dhaqee sin argu jechi sin namaan jettanu waan namatti tolu miti. Dhiisaa ofirraa dhugaaf bara hay kizaaba. Ila kan ila mutee dawaan jedhan. Bak afaan keessan kana ani waan na ajaa'ibu keessa Muhammad maal jette bakka ati beektaa atillee sii gala beeki baaqlaawa Oromoo qoosaan beektu. Dhuguma ijoollee keenya gaafa namni qoosaadhaaf waa dubbatullee gaafa namni bashannanullee gaafa namni ofirraa kolfus beekaa malee isin wama siyaasaa waan bartaniif amma ijoolleen keenya ijoolleen Oromoo siyaasatti guddattanii irra caalaan keenya siyaasatti guddan. Waa'ee Oromoo irraa dubbachuu waa'ee aadaa waa'ee rakkoo jiru malee waa'ee qoosaa tasumaa isinitti mul'atu isin dhimma irraan qabdanuu nama arrabsitu yoo namni qoosee yoo namni kolfe yeroo tokko qoosullee hin jira bashannanuun hin jira yeroo hunda miti kaasii siyaasa dubbataa ool isin sana waan bartaniif yeroo hunda gaafuma feesbuukii bantanii seentanu ookaa waa siyaasaa waa'ee wayirraa waa namni ol arrabsu waa namni godhu kana ilaaluu barbaadu yeroo hunda sana miti gizee tokko immoo jijjiirama gizee tokko taawachuu barbaadna ofirraa bakka akkasii. Best enough cara dem kasar dem kesatu oleh shamarri ke kawan nama kande situ gede nama rafsita shamarri mar rafsiti kuni kani ani guyya to ko komenti jolle shamarri jala deme malo hada ke jede rafsi bi kwan malo an shamarri na rasut mate utumate usumammo dirate yu na rafsan yo wanna gorsu qaba den gorsa wonna recently Jasa kau dai, Silaja senada tamu wadi. Dan tawar Eropa. Kalau pun Arab sana ada be kisah baru biara tadi dulu Arab sana jualan kastini orang mak kerja biara arate. Ugara bi amma gala ayamma wansini majolle shamarrani biyya arabaa keessa facaatanii jirtanu warra Eurooppaa toondaan warri Eurooppaa jiraatan Ameerikaa biyya garagaraa shamarran jiraatanu yeroo baay'ee carraa wayirreen argatu wanta fedhan gochuu hin danda'u yaad akka biyya arabaa intini miti jarri sanaafu maal gootu seedan shamarri biyya arabaa jirtan dhugaa rabbi warri dandeetti qabdanu warri babbare keessattu an wallahi isuma dhugaa qoosaa osoo hin jenne shamarri baay'ee babbareedduun kasamuu qabdu kasila biyyaafillee hojjechuu dandeetti garaagaraa qabdu biyya arabaa keessa faffacaatee jirtiin gala ofirraa dhugaa warri dandeetti waa hojjechuu qabdan yookaan dandeetti keessattu aartii keessatti hirmaachuu warri dandeessan gala anillee ofirraa galuu deema amma gala amma anillee isin qofaaf jechaan jiru anillee waan galuu deemuuf sinitti maara beeka ufirraa galaati warri dandeetti aartii qabdanu aartirra hirmaadhaa warri sagalee qabdanu sirbaa dhugaa sinirraa deema dhugaa shamarri babbareedduun akka jirtutti biyya arabaa keessa jirti gala wanni fiilmii hojjechuu dandeessan sana keessatti hirmaadhaa warri baay'ee biyya keessaan barbaadaa jiran isuma dhugaa gala nama meeqa akka nu jedhamu shamarri biyya arabaa jirti gala hojjadhaa hirmaadhaa wanna takka irratti maali isuma dhugaa warri dure aartii irra hojjetaa turani warri sirbaa turani babbareedduun shamarrani dudulloomanii jiran warri biyya galaasi warri waxaatini amma dargaggoon biyya arabaa jirtan warri dubartii gala hirmaadhaa wanta barbaadan irratti kan warri baratanii gaazexeessummaadhaaf baratanii warri biyya dhugaan kan hin beeku namni dandeetti gaazexeessummaa kan qabu ka biyya kana keessa jiraatuun beekaani biyya araba jala hojjeta gala ofirra ijoollee shamarranii suma dhugaa rabbi ka eeruma yoommoo carraa wayii argattanii daaspooraa fa'aa biyya Ameerikaa kana fa'aa manaaf xabbastanii jiraatan galaatii akka maatii keessatti ergatu akka zimmettanii shawwadamuu osoo hin taane eeruma ofirra warri eerumuu barbaadan eeruma warri aartii keessa hojjechuu barbaadan warri sagalee qabsirbaa
bicha waan biyya keessanii waan sin mul'isuu danda'u. Dhugaa isinitti hima. Gala hojjedhaa ofirraa biyya Arabaa keessaa gala. Anillee galuu deema. Isuma dhugaa isinii maali isa antiniif hin jenne. Akkasi warri duriin gaazexeessaa turanii amma yoo argitan gaazexeessituu Oromoo miidiyaa Oromoo adda addaa irratti yoo argitanii warri sun edimee isaanii deemee jira. Isaan nu dura achi adeeman ata'an isaan galateeffannee isaan seenaa kana dura hojjetanii isaan ata'an dadhabanii ofirraa jaartomaniiru. Nutu gallee gaazexeessinasi fiilmillee hojjannaa harti Oromoo keessa mana hin hirmaanna. Maal eegnanu? Isuma dhugaan jedhe nuuf immoo carraana kennamu amma booddee. Shamarra biyya Arabaa jirtu akka jirtuun carraana kennamu. Wal babaanee miidiyaa kanarraa asiifachi jenna. Yoo sirbine sin sirbina nurraa dhiisa. Dhugaa kaa moodilii ta'uu barbaade haa ta'u. Gala ofirraa shamarran babbareedduun akka mimmiidhaddu ka sheepii qabdu. Haalaan namatti tottoltu biyya Arabaa keessa jirtu hundi kee galee ofirraa. Warri durii haa ta'an warri amma TV Oromiyaa kanarra diraamaa maal hojjetanii amma dudulloomanii jiran isaan. Amma umurii isaanii deddeemee jira. Nuufi bakka gada dhiisan dhanneeti irra deddeemnaa nusillee takka mul'anna. Suma dhugaati. Kanaafiyyuu akkan isiniin jedha. Gootoo nyaataa biyyoo. Na argitanii amma yeroo muraasa booda ji'a muraasa booda na argitan